Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalallee Waaqayyoo kan abbaa tokkummaan hafuura qulqulluu obbolootaaf obbolootota biyya keessas biyya hambaa jirtan hunduma keessan yeroo hundumaa karaa peejii kanaa walii wajjin sagalee Waaqayyoo kan dhageenyu walii wajjin kan waaqeffannu walii wajjin taanee dubbii Waaqayyoo kan barannu hunduma keessan lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Amma sagantaa keenya eegalleerraa peejiin kun peejii lubaa gaaddisaa Xilaahunidha. Namoonni gallattiidhaan galtanii sagalee Waaqayyoo akka dhageessan akka waaqeffattan akka walii wajjiniin dubbii Waaqayyoo barannuun afeerraa isiniif godha. Akkuma amala keenya amma faarfannaa qopheeffannee jirra. Yeroo hundumaa faarfannaadhaan kan nu tajaajilu mucaan kun lammaffaa qomoo gaaddisaa na wajjin jira. Faarfannaan file kanaan Waaqayyoon waaqessinee gara dubbii Waaqayyoo guyyaa har'aa nutti dubbachuu barbaadutti gara yaada Waaqayyoo isa har'aatti walii wajjiniin hin darbina. Namoonni galtanii peejii kana follow godhaa, like godhaa, share godhaa viidiyoo kana hiriyoota keessan bira akka ga'u. YouTube keenyas subscribe akkasiin gootan afeerraa isiniif goona. Waaqayyo isa torban darbe nu eegeef galanni haa ta'u. Mee walii wajjin faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffanna. Tanadasi bafa dena fartala Jiru ina fakateti Nalike anaftana kuti Jiru ina fakaketi Nalike sanafana kuti Jiru ina fakaketi Nalike anaftana kuti Amen Jiru ina fakaketi Nalike sanafana kuti Gustavo Ketae arkami Edemetu senanjirenya ko barbadami Galme ke rawarabami Alkameni daladde itya nura ko jite Obdi ke sawalame Olani rafame lafe ko wali basibi Erike rawarami Keta ergami galanni sifa Yesus Edemetu senanjirenya ko barbadami galme kera rawarabami Agalatu Alkameni daladde itya nura ko jite Obdi ke sawalame Olani rafame lafe ko wali basibi Erike rawarami Taetu kabamu wanan dubbatu Afdaleetu jennaanan jedhamu jedhanii siin jedhu Biyya gooftaa Ambaroo taetu kabamu wanan dubbatu Afdaleetu jennaanan jedhamu jedhanii siin jedhu Ambaroo taetu kabamu wanan dubbatu Afdaleetu jennaanan jedhamu jedhanii siin jedhu Afura keti sochumi masha moriko Veda ke malino keto nakar kamiliko Erga kasta insimiti rebelchinsiko Erga kasta insimiti rebelchinsiko Erga
Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Baroota hedduu qabamu waan hin dubbadhu. Naaf galeetu jennaanan jedhaami jedhaniif hin jedhu. Baroota hedduu qabamu waan hin dubbadhu. Naaf galee. Naaf galeetu jennaanan jedhaami jedhaniif hin jedhu. Baroota hedduu qabamu waan hin dubbadhu. Naaf galeetu jennaanan jedhaami. Galanni Waaqayyoo isa guddaaf haa ta'u. Obboleessa keenya faarfataa Addisuu Waa'imaa nama jaallatamaa, nama kabajamaa, nama ulfaataa faarfannaa isaatiin Waaqayyoon waaqeffannee naaf galeetu jennaanan jedhaa jedhaniif hin jedhuu jedhe. Naaf galee bara kana keessa nuu galee waan jennu akka jennu, waan goonu akka goonu Waaqayyo hunduma keenyaa nu haa gargaaru. Isa sin eebbifnaa. Meeroo kana lafa jirrutti obboloonni karaa YouTube kana, karaa page kana, karaa FB kana dhaggeeffachaa kan jirtan Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyo isa namarraa nu godhe bara jiraannu irratti guyyaa irraa sanuuf dabale har'a akka jiraannuuf sanuuf eeyyame bara du'i baay'ate kana keessa, bara waan taamaan jiru kana keessa Waaqayyo isa jireenyatti nu jiraachisee wal nu agarsiiseef galata laanname. Galatu isaaf ta'a. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Waaqa sadan tokko, isa turtee, isa jirtuu, isa darbitee bara baraan jiraattuu, isa barri jireenya kee dhuma hin qabne, alfaa kan taate Omeegaa, jalqabaaf dhuma waan hundumaa isa taate, si jalaa kan miliqe, si jalaa kan dhokate, kan itti wallaalte tokko iyyuu kan hin jirre, yeroo kana yaa Gooftaa galata sii laan, ulfina siif laan, maqaa kee ol qabna. Aniif obboleessi koo, aniif obboleettiin koo, nu jiraachiftee har'aan nu geessetta. Bara jiraannu hundumaa irratti guyyaa kana nuuf dabalte. Guyyicha keessatti yaa Waaqayyo nu wajjin oolte. Warra isaan biraa ganama ta'an ganama kanaan isaan geesse. Maqaa Gooftaa keenyaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Sababi jireenya keenyaa si duwwaadha. Situ nu jiraachise. Jireenyi namaa baay'inni qabeenyaa isaarraan dhaabatu jedhe dubbiin kee. Jireenyi keenya sirra jira. Kan nu wajjin ta'e, kan nu gargaare, namarraa kan nu godhe si'i. Ulfina argadhu. Amma immoo yaa Waaqayyo sin kadhaa. Sagalee kee nutti dubbadhu, yaada kee nu mul'isi. Ana nama dadhabaa kanatti ati gargaarami. Kan hin jaallanne inni hamaan sun maqaa Yesuusiin lafa jiru kan hidhame haa ta'u. Dubbii kee nuuf ergi, kadhata keenya nuuf dhaga'i. Wanti goonu hundinuu ulfinni isaa kan kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Mata duree nuuni torbanii 8ffaaf olii wajjin ilaalaa jirru dhoksaa milkaa'uu, daandii milkaa'uu, karaa milkaa'ummaa isa jedhu dubbii Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Isa ja'affaa har'a walii wajjin ilaalla. Dhoksaa milkaa'uu, wal namaaf qixxaachuu, toora namaaf galuu, naqa namaaf galuu isa kanarra walii wajjin ilaalla. Inni ja'affaan dhoksaan milkaa'ummaa kan inni keessa jiru. Obboloonni karaa peejii kana na hordofaa jirtan, sagalee Waaqayyoo kun sagalee Waaqayyoo kana dhaga'aa jirtan, dhoksaan milkaa'uu, dhoksaan wal namaaf qixxaachuu, dhoksaan toora namaaf galuu, dhoksaan naqa namaaf galuu kan inni keessa jiru inni ja'affaan innan irratti dubbadhu itti yaaduu, hubachuu, itti yaaduu danda'u, hubachuu danda'u. Milkaa'ummaan dhugaa inni nama harka galee nama harkaa hin baane. Hawwii duwwaan, fedhii duwwaan, barbaacha duwwaan hin dhufu. Milkaa'ummaa dhugaan inni nama harka galee nama harkaa hin baane fiixaan ba'iisa kan qabu, dhalaa dhalatti kan darbu, hawwuu duwwaan, fedhuu duwwaan, barbaachuu duwwaan hin dhufu obboloota ko. Hawwuun gaariidha waan gaarii kana, fedhuun gaariidha waan gaarii kana, barbaachuun gaariidha waan gaarii kana. Milkaa'ummaa qabaachuudhaaf biyya lafaa kana keessatti kana qofaan garuu hin dhufu milkaa'ummaan. Mee arrawaa tokkoon akkasinitti yaaddan barbaada, akkasin hubattan barbaada.
wantoota torbanoota darban kana keessa walii wajjin barachaa turre itti yaannume hawbannume arran isanis yaadachiisuu fi koo yaadachiisuu barbaada waanuma amma karaama peejii kana torbanoota torban darba kana keessatti walii wajjin barachaa turre daandii milkaa'u dhoksaa milkaa'u karaa milkaa'ummaa isa jenne sana mee itti yaannu mee hawban tokkoffaa irratti akkas jenneera dhoksaa milkaa'u kan inni keessa jiru ni jalqabaa waaqayyo namaa wajjin ta'uu keessa jiraa jenne maal jechuudha waaqayyo namaa wajjin ta'uu jechuun tiyaadi mee irra sirra deebii mee hubadhu mee kan kun naaf agalu kun siif agalu karaa isaati waan ta'eef daandii isaati waan ta'eef inni kun sirriitti yaadatti qabachuu qabna sirriitti hubachuu qabna lammaffaa mokkas jenna nus waaqayyo wajjin ta'uun torbanoota darban keessatti waaqayyo wajjin ta'u hawbannume itti yaannume attamitti waaqayyo wajjin taana attamitti waaqayyo wajjin taana akkamitti waaqayyo wajjin taana akkamitti waaqayyo wajjin jiraan sadaffaa akkas jenna wangeelaaf caafotota qulqullaadhaa fi iddoo kennuudhaan maal jechuudha kun caafota qulqullaaf wangeelaaf sagalee waaqayyoof iddoo kennuu jechuun maal jechuudha itti yaannume yaadatti qabanneerraa hubanneerraa obboloota arfaffaa irratti akkas jenna gara kuteessa ta'u maal jechuudha kun itti yaannu ammas hawban gara kuteessa ta'u jechuun maal jechuudha kun mee itti yaannu wanta kanaan dura baran shanaffaa torban irraa kan inni waliin ilaalaa turre hiriyaa miiltoo dhibantaa filachuu isa jedhu ilaala maal jechuudha hiriyaa filachuun maal jechuudha miiltoo fi filachuun maal jechuudha nama wajjiniin hariiroo qaban filachuu jechuun maal jechuudha itti yaadame hubadhaame firoo tokko naaf galeetu jennaanan jedha jedhe faarfataa nama naaf galeetu jennaanan jedha jedhaniif hin jedhu jedhe waama nun jedhan qofaaf miti waama jedhamne qofaaf miti itti yaannu yaadatta qaban hawban arrasa kanadha maaliif daandiin karaan milkaa'ummaatti nama geessu isa waan ta'eef daandiin karaan gara milkoominaatti nama geessu gara fiixaan ba'umsaatti nama geessu isa waan ta'eef yaadatti qabachuu qabna hubachuu qabna karaan isaa tokko itti yaaduudha hubachuudha waan ta'eef karaan milkaa'ummaa karaan fiixaan ba'insaa karaan galma ga'insaa karaan eebbachi darbuu inni shanaffaan anirratti jaaffaan irratti dubbachaa jiru yaadatti qabachuu hubachuudha waan ta'eef ilaa dhaga'uu qofa miti dhageessisuu qofa miti dhaga'uudhaaf dhageessisuu qofaan of goyyoomsuu hin qabnu yaadatti qabachuu qabnu hubachuu qabnu hubadhu obboleessa yaadatti qabadhu galma geessa fiixaan baata xumurri kee bareedaa ta'a waan ta'eef isa dhageenye isa dhageessifne yaadatti qabachuu sagalee waaqayyoo kanatti itti yaadu yaadatti qabachuu hubachuu karaa milkoomina keenyaati waan ta'eef karaa fiixaan ba'iinsa keenyaati karaa galma ga'iinsa keenyaati waan ta'eef yaadatti qabachuu hubachuu qabna hubannaa isaa qabaachuu hubannee irratti hojjechuu qajeelfama kana ordofuu danda'u hubannaa isaa qabaachuu hubannee hojiitti jijjiiruu danda'u qajeelfamoota kana ordofuu danda'u waan isin yaadachiisa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa duuka buutota isaa wanta inni ittiin ceephaa ture tokko kanadha daagiin ta'inaa hubannaan dhabinaa inni fata ture kanarratti maaliif daagii taatu maaliif hubannaa dhabdu jedhee fata ture wanta gooftaan ittimu dafanii dagatu hin irraanfatu maaliif akkas taatu jedhe Yesuus waan Yesuus ittimu waan gooftaan ittimu bartoonni duuka buutonni rakkinuma namaati kun baay'ee isaa yoo ilaaltan nama nafni dafnee waa daganna dafnee waa irraanfanna ittayaan Yesuus Kiristoos kanarratti isaan dheekame maaliif hin hubattanii Lukaas boqonnaa 24 sila seeroon dubbisu dubbii waaqayyo kun na dhiba meen dubbifan Lukaas boqonnaa 24
lakkoofsa 25 kaasee akkeedha. Inni immoo isin gowwoota attamiitii warraan hojjenni jedhan hundumaas amanuudhaaf yaadi garaa keessanii attamitti daagiidha. Gowwaa attamiitii isin warraa joonni dubbatan hundumaas amanuudhaaf yaadi garaa keessanii attam daagiidha. Attam waa dagattuu isin, akkam waa irraanfattuu isin, akkam waa yaadatti hin qabatta, akkamin hubattan isin jedhe Yesuus. Kiristoos kun hundumaa Kiristoos kun kana hundumaa dhiphatee ulfinatti akka galu barbaachisee hin turre mooree isaaniin jedhe. Innis macaafa Museef macaafa raajotaa hundumaa keessaa iddootti waa'ee isaatiif dubbatame hundumaa isaanii fiige. Maaliif daakii taatu? Maaliif yaadatti hin qabattan? Maaliif hin hubattan? Isin gowwoota akkamiiti? Gadi siqee akkas jedhe. Yommus iji isaanii ittifamee kan ture gadhiifame hubataniis inni garuu isaan duraa miliqeedha. Amma hin hubatan. Waaqayyo hubannaa nuuf laatu jiran. Waaqayyo hubannaa naaf laatu, hubannaa siif laatu. Kan inni ittiin bartoota isaa ibachaa ture tokko isa kan hin hubatan. Waamanni ittiin jedhe yaadatan. Guyyaa sadiifaa keessatti irraanfatu. Maaliif daakii taatu? Maaliif hin hubattan? Oksaan milkaa'u tokko kan inni keessa jiru waan Waaqayyo nuun jedhu waan barsiifamne yaadachuu, hubachuu, qalbifachuu, hojiirra oolchuu danda'u obboloota. Boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irraa akkas jedha. Ergasiis macaafota hubataniif sammuu isaanii ibsedha. Dobraatti maal jedha? Macaafota waan hin hubanneef, humna Waaqayyo waan hin beekneef hin dogoggortu. Ijoo sabni hubannaa hin qabne, namni hubannaa hin qabne hin galagala. Hubadhaa. Kan biraayyuu isinitti hima. Waanuma amma addunyaa kana keessatti ta'aa jiru, waanuma amma biyya kana keessatti ta'aa jiru hubadhaa jiran. Caljennee mayyaanu, caljennee manfiinu, caljennee mandidichinu, caljennee hin adeemu haa hubannu. Hubadhaa haa hubannu jedhana. Karaan milkaa'ummaa isa kana firoota koo itti yaaduu danda'u, hubachuu danda'u, wanta dhaga'an, wanta beekan, wanta hojjetan, wanta itti xiyyeeffatanii jiran, wanta itti fuulleffatanii jiran, wanta itti bobba'anii jiran kun wangeela, kun sagalee Waaqayyooti, kun macaafa qulqulluudha hubachuu danda'u. Yoos milkoof, yoos fiixaan baana, yoos galma geenya. Akkas jedhu dubbii Waaqayyoon isinitti himaa jira. Sagalee Waaqayyoon isinitti himaa jira. Karaa milkaa'ummaa akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 20 boqonnaa 16 lakkoofsa 20 mee dubbii kana caadaan qabadhaa. Nama barsiisa yaadatti qabatu fedha. Wanti inni godhu waliin qixxaataaf. Namni Waaqayyotti amanatu maal gammadu. Hello, waa'ee wal namaa qixxaachuu irratti, waa'ee toora namaaf galuu irratti, waa'ee naqa namaaf galuu irratti, waa'ee milkaa'ummaa irratti dubbachaa jira. Akkas jedha sagaleen kun. Nama barsiisa yaadatti qabatuuf wanti inni godhu waliin qixxaataaf. Nama sabbarati isa beeku yaadatti qabatu hubatuuf wanti inni hojjetu hundinuu waliin qixxaataaf. Itti yaadi, hubadhu. Isa Waaqayyo si barsiisaa jiru, isa Waaqayyo nu barsiisaa jiru. Yoos milkoofna, yoos fiixaan baana. Phaawulos Ximootiyoos ilma isaatiin akkas jedhe. Yaadi Gooftaan karaa hundumaan hubannaa siif kennuudha. Barsiiseetu itti yaadi. Hubannaa moo qabaadhu yoos milkooftaa'edha. Dubbisuu dubbiyan Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3-4. Akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda qabaadhu. Namni loltuu ta'e lolatti jiru isa loltuu godhee isa qacaratu sana gammachiisuudhaaf bukkeedhaan waa argachuudhaaf hojii warra kaanitti lixuun dhiisa. Namni dorgommeetti jiru akka seeraatti yoo dorgome malee gonfoo moo'ichaa argachuu hin danda'u. Qottuun hojii isaatti dadhabu duraan dursee ija midhaan isaa irraa nyaachuuf hin taaf, milkaa'uun hin taaf.
wanta ni dubbadhu kana itti yaadi. Gooftaan waan hundumaatti hubannaa siif haa kennu. Waan hundumaatti gooftaan hubannaa siif haa kennu. Waaqayyo hubannaa nuuf haa laatu. Ogummaa nuuf haa laatu. Beekumsa nuuf haa laatu. Qalbii nuuf haa laatu. Saba caljalee yaa'u, ummata caljalee yaa'u ta'uu hin qabnu. Kiristiyaana caljalee yaa'u ta'uu hin qabnu. Waaqayyo hubannaa waan hundumaatti itti yaadee waan godhan, waan hojjetan, akka itti deeman, akka itti jiraan, hojiirra oolchan itti yaadu hubachuu. Randeebi'a waan godhan, waan hojjetan, akka itti deeman, akka itti hojiirra oolchan itti yaadu hubachuu. Qajeelfama kana yaadatti qabatanii hojiirra oolchuudha malee firoota koo cal jedhanii mayaa'uu miti. Dhaga'uu qofa miti. Dhageessisuu qofa miti. Beekuu qofa miti. Beeksisuu qofa miti. Kana duwwaan of goyyomsuu hin qabnu. Namoonni sagalee Waaqayyo karaa peejii kanaa dhaggeeffachaa dhaga'aa jirtan amma irraatti dhoksaa milkaa'usa jedhu gara kutaa 8ffaarran jira. Itti yaadame isumayyuu kan biraa yoo dhiiftan. Yaadatti qabadhaa, qalbifadhaa, hubadhaa. Gooftaan waan hundumaatti hubannaa nuuf haa laatu. Yeroon sagalee kana qophaa'u faarfannaa tokko yaadadhe. Faarfannaa bara durii faarfannu tokko. Hubannaa nuuf kenni Gooftaa, hubannaa nuuf kenni Yesuus, dhageessuu duwwaa akka hin taane gootuu dubbicha akka taanu fedha. Faarfannaa duriiti. Mee sagalee makoo kanaanan faarfadha. Hubannaa nuuf kenni Gooftaa, hubannaa nuuf kenni Yesuus, hubannaa nuuf kenni Gooftaa, hubannaa nuuf kenni Yesuus, dhageessuu duwwaa akka hin taane gootuu dubbicha akka taanu. Hubannaa nuuf kenni Gooftaa, namootaaf fakkeenya taanu. Faarfannaa kadhannaati. Hubannaa nuuf kenni Gooftaa, hubannaa nuuf kenni Yesuus, hubannaa nuuf kenni Gooftaa, hubannaa nuuf kenni Yesuus, dhageessuu duwwaa akka hin taane gootuu dubbicha akka taanu. Hubannaa nuuf kenni Gooftaa, namootaaf fakkeenya taanu. Hubannaa nuuf kenni Gooftaa, hubannaa nuuf kenni Yesuus, hubannaa nuuf kenni Gooftaa, hubannaa nuuf kenni Yesuus, dhageessuu duwwaa akka hin taane gootuu dubbicha akka taanu. Hubannaa nuuf kenni Gooftaa, namootaaf fakkeenya taanu. Yaa Waaqayyo hubannaa nuuf kenni. Yaa Waaqayyo hubannaa nuuf kenni. Dhaga'uu duwwaadhaan akka of hin goyyomsine. Beekuuf beeksisuu duwwaadhaan. Dhaga'uuf dhageessisuu duwwaadhaan akka of hin goyyomsine. Yaa Waaqayyo obboleessaa karaa peejii kanaa, karaa yuutuubii kanaa, karaa FB kanaa galee dhaggeeffataa jiru, buleettii dhaggeeffachaa jirtu. Viidiyoon kun bira ga'ee namoota dhaggeeffatan hundumaaf ansi kadhadha yaa Abbaa koroo kana. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara kana hubannaa nuuf kenni. Akkasiin jedhe Salamoon saba kana geggeessuudhaaf, ummata kee geggeessuudhaaf hubannaan si kadhadha. Beekumsan si kadhadha. Yaa Waaqayyo Gooftaa buloota koo kanaaf sin kadha. Sabni beekumsa hin qabne, sabni hubannaa hin qabne hin galagalaa jedha dubbii keetu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hubattoota nu godhi. Hubattoota nu godhi Gooftaa. Namoota yaadatti qabatan nu godhi dubbii kee isa barsiifaman qajeelfama ordofuun isaaniif ta'u namoota qalbiitti qabatan nu godhi. Yaadaraa. Si kadhadhaan jira janna manana boleettiin ana boleessa ofii qofan kadhachaa jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti hubannaa nu dhowwatu haquuf. Wanti yaa Waaqayyo sabaranne nu keessaa funaan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haruqutamu. Yaa Waaqayyo akka inni milkoofne akka isheen hin milkoofne akka nuun hin milkoofneef. Yaa Gooftaa dhaga'uu duwwaadhaan akka nuun of goyyomsinu, dhageessisuu duwwaadhaan akka nuun of goyyomsinu, gootuu dubbicha akka nuun hin taane akka nuun hin hubanne. Akka nuun yaadatti garaatti qalbiitti hin qaban daagii kan nu godhu bara kana maqaa Gooftaa Yesuusiin qilleensarraa lafa jiru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan ifatame haa ta'u. Waan hundumaatti Gooftaan hubannaa siif haa kennu obboleessa. Hubannaa nuuf haa kennu obboloota. Saba ko Waaqayyo hubannaa siniif haa laatu. Ummata nana Waaqayyo hubannaa siniif haa laatu.
waan amma addunyaa mararratti godhamaa jiru biyya keenya keessatti godhamaa jiru kanarratti waaqayyo hubannaa addaa beekumsa addaa waaqayyo nuuf laata. Gooftaa waan hundumaatti hubannaa nuuf laata. Yaadatti qabachuu danda'u. Yaadatti qabachuu jechuun hubachuu jechuun karaa biraa maal jechuudha? Hojiirra oolchuu jechuudha. Waan baratan, waan hubatan, waan beekan qajeelfama kana hojiirra oolchuu danda'udha. Isa beekan sana, isa hubatan sana kana achi of goyyomsuu ta'a. Isa hubanne kana, isa baranne kana, isa beekne kana hojiirra hin oolchinu taanaan, hojiitti hin jijjiirru taanaan jarana of goyyomsuu mata. Milkaa'uun hin danda'amu. Fiixaan ba'uun hin dandeenyu. Galma ga'uu hin dandeenyu. Dhaga'uma qofaan of goyyomsuu ta'a. Tam dubbataa, tam barsiisaa, tam lallabaa, tam kadhataa jenneema of goyyomsuu ta'a. Sagalee waaqayyoon dubbisa. Sagalee har'a baay'ee tachina godhe jireenya kootti bu'e. Ergaa Yaaqoob irraa akkas jedha. Yaaqoob ergaa isaa keessatti akkas jedhee barreesseera amantootaaf. Yaaqoob boqonnaa tokko. Ergaa Yaaqoob boqonnaa tokko irra isa jiru lakkoofsa 22-25 kaasee dubbiseen waaqayyoon kadhan akkas jedha. Maaloo dhagaa dubbii waaqayyoo kana. Waaqayyo nu gargaara. Akkeedha. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee. Ameen. Warra dhaga'uu duwwaadhaan of goyyomsan hin ta'inaa. Hubadhaa'edha. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee dhaga'uu duwwaadhaan, dhageessisuu duwwaadhaan akka koo kana. Warra of gowwomsan hin ta'inaa. Lakkeedha. Namni dubbicha dhagee hojiirra hin oolchine. Namni dubbicha dhagee hojiirra hin oolchine. Fakkeenya kana laalame. Akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofiisaa arguuti. Ofiisaa ilaalee erga argee booddee achumaan immoo bifni isaa akkam akka ture hin irraanfata. Namni dubbicha dhagee hojiirra hin oolchine. Kana fakkaataadha. Akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalu anamma fargaan jira. Akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalu takka ture immoo akka nama bifa isaa sana irraanfatuuti. Namni dubbicha dhagee hojiirra hin oolchine. Akkas namni hin hubanne, namni yaadatti hin qaban akka nama fuula isaa ganama yeroo ka'u of ilaalee keessatti of ilaalee takka ture immoo maal akka fakkaatu wallaaluuti jedha. Gadi siqee akkas jedha. Namni seera birmadummaa isa irrina hin qabne keessa lixee ilaalu isa biraas kan hin deebine. Galanni waaqayyoo fataa'ee dubbii waaqayyoo. Namni seera birmadummaa isa irrina hin qabne keessa lixee ilaalu isa biraas kan hin deebine. Ilaaluu qofa mitiin duukaa buu faana buu ordofuu danda'u yaadatti qabatanii hubatanii hojiirra oolchuu danda'u karaa milkaa'ummaa. Namni akkasiidha. Isa dhagee hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gochaa isaatti gammaduuf jira. Isa dhagee hojiirra kan oolchu kan hin irraanfanne gocha isa kanatti hin gammadan umarratti. Fiixaan ba'a jechuudha. Galma ga'a jechuudha. Hin milkaa'a jechuudha. Xumura isaa argaa jechuudha. Dhoksaan milkaa'u isa kana. Dubbifadhaame dubbii kana. Isa dhagee hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gocha isa kanatti hin gammada. Hojiirra oolchitu taanaan garuu gochaa isaatti gaabbuun isaa nafu. Gadduun isaa nafu. Itti miidhamuun isaa nafu. Yoo hojiirra oolchee hin gammadatti. Dhoksaan milkaa'ummaa, karaan milkaa'ummaa, karaan wal namaaf qixxaachuu, daandiin wal namaaf qixxaachuu, toora namaaf qabachuu inni ja'affaan ani irratti dubbachaa jiru 7-8ffaa kana keessatti itti yaadu hubachuu. Mee wantootuma kanaan dura barachaa turre itti yaada hubadhaa. Yoo akka dubbichaatti akka qajeelfama sagalee waaqayyoo kanaatti adeemne milkaa'ummaan keenya, fiixaan ba'uun keenya, galma ga'uun keenya beekamaadha. Inni gidduutti naa dhufe sagan waanuma addunyaa kana irratti godhamaa jiru kan waanuma amma biyya keenya hawaasa keenya keessatti godhamaa jiru kanas mee itti yaannume haa hubannume maal garamitti adeemu maal fakkaata. Caljenni masaba yaanu caljenni masaba dhangalaanu hin taane
sabni hubannaan qabne galagaluun isaa beekama. Waaqayyo karaa hundumaatti isa Phaawulos Ximootiyoosiin jedheen xumura. Waaqayyo waan hundumaatti gooftaa waan hundumaatti anaafis boleettii koosiifis obboloota ko karaa YouTube kanaa karaa page kanaa karaa FB kanaa dubbii Waaqayyo galtanii roobii dhaggeeffachaa kan jirtan Waaqayyo hubannaa nuuf laatu isiniif laatu anaaf laatu. Waaqayyo geggeessitootaaf Waaqayyo warra poolitikaadhaaf Waaqayyo warra biyya bulchaniif Waaqayyo nama kamiifiyyuu hubannaa akka inni laatuuf hakadhannu. Sabni hubannaan qabne dhumni isaa galagaluu ta'a waanta ta'eef Waaqayyo sagalee dhageenye nu afaa eebbisu. Namoonni baay'een galtanii hirmaachaa jirtu. Waaqayyo waaqarraa dachaa isin haa eebbisu. Isinan jaalladhaa, isinan kabajaa, isin tajaajiluudhaaf yeroo hundumaa qophaa'een dhufaa. Roobii sagalee kanarratti isiniifan kadhadhaa nan kadhadhaa. Isiniin kadhadhaa duwwaa miti adaraa kadhannaan keessan na barbaachisa. Anaafis Waaqayyoon mana koofis Waaqayyoon naa kadhadhaa. Anis hubannaa kan godhadhu. Anis yaadata kan qabadhu. Anis qajeelfama dubbii Waaqayyo kana duukaa kan bu'u dhaga'uu duwwaadhaan dhageessisuu duwwaadhaan akka nuuf hin goyoomsiniif anaafis Waaqayyoon kadhaa. Anis Waaqayyoon isiniifan kadhadhaa. Peejii kana immoo sheer godhaa. Boloonni keessan akka isaan follow godhan viidiyoon kun akka isaan bira ga'u godhaa. Yoo dandeessan immoo YouTube keenya irra ergaa kanan keenya ergaan kan biraas iddoo garagaraatti barsiisa jiru achirran keenya galaa dhaggeeffadhaa dubbii Waaqayyo. Yaada qabdan nuuf kennaa. Like comment gochuun irraanfatina isinan jaalladhaa. Waaqayyo bara kanaa si haa milkeessu. Ammas irra deebi'een jedha milkaa'i. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, maqaa Waaqayyo Ilmaatti, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluutti milkaa'i. Hojjedhu milkaa'i. Baradhu milkaa'i. Qotii milkaa'i. Daldalii milkaa'i. Tajaajilii milkaa'i. Jireenya hafuuraa keetti milkaa'i. Barri kun bara itti milkooftu siif haa ta'u. Ba'i galii milkaa'i. Taa'ii ka'ii milkaa'i. Rafii galii milkaa'i. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin maqaa Waaqayyoon asirratti waamaa jira. Maqaa Waaqayyo Abbaan kan Ilmaan kan Hafuura Qulqulluun yeroo kanaa kaasii dubbii kana booddee milkaa'i obboleessa ko. Wal siifa qixxaatu. Naqa siifa galu. Toora siifa qabatu. Si jalaan didiin. Si jalaan didiin. Fiixaan siifa ba'u. Hubannaan siifa laatamu. Beekumsi siifa laatamu. Haalleluuyaa. Gooftaan Hafuura Qulqulluun waan hundumaatti hubannaa siifa laatu. Nama nana wanti milkaa'ummaa si dhawwate si duraa haa ka'u. Wanti karaa kee irra gore si duraa haa ka'u. Wanti daandii irra kee gore si duraa haa ka'u. Wanti karaa kee keessa gore si danqe. Kan itti irratti humna dhabde irratti amma humni Waaqayyo irratti siifa ba'u. Yaa Waaqayyo irratti ba'iif. Karaa keenya irra isa gore nu duraa kaase. Isa nu danqe nu duraa kaase. Isa gufuun itti ta'e nu duraa kaase. Isa yaa Waaqayyo karaa garagaraa nu boosisu kana nu duraa kaase. Yaa Waaqayyo nu duraa kaase. Humna qabda. Hangoo qabda. Ati nu duraa kaase. Yaa Gooftaa sagalee dhageenye kana dubbii baranne kana akka itti yaan akka huban akka yaadatti qaban dhageessisuuf dhaga'uu duwwaadhaan akka of hin goyoomsine hojiirra akka oolchinuuf ayyaanni kee hafuurri kee hunduma keenya nu haa gargaaru. Yaa Waaqayyo warra dhaga'an kanaaf eebbifami. Yaa nutti dubbatteef eebbifami. Sagalee kee duukaa ta'iitii hojii nuuf hojjedhu maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Amma dhumaatti isinii wajjiniin haa ta'u. Torbee isa dhumaa walii wajjin ilaalla waa'ee milkaa'ummaa irratti dhoksaa milkaa'uu isa jedhu achumaan isin kadhannaa naa kadhadhaa isiniif hin kadhadhaa irra deebiin ammas itti yaadaa hubadhaa. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyoo tokkummaan Hafuura Qulqulluu iddoo jirtan maratti isinii wajjin haa ta'u anaa wajjin haa ta'u hunduma keenya wajjin haa ta'u eebbifamaa eebbaaf ta'aa halkan gaarii warra simbiraa ta'eef guyyaa gaarii warra simbiraa guyyaa ta'eef yeroo gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa isiniin jaalladhaa isinan kabajaa namoonni eebbifamii galatoomii naan jettan baay'eedha ani isiniin jaalladhaa isinan kabajaa yeroo hundumaa walii wajjin Waaqayyoon hin waaqeffannaa isinitti hin dheeressuu waanuma gabaabaa walii wajjin ilaalle Waaqayyoon kadhannaa Waaqayyoo isuma xinnoo kana baay'ee godhaa naa jiraadhaa barri keessan bara eebbaa haa ta'u viidiyoo kana moriyyoota keessan bira akka